ቀድመሽ ብትዘገይም ትሆኛለሽ ከላይ ሀገሬ ይገባል ውዳሴ እንጉርጉሮይካ lagni abbaay akkasitti haala ho'aa ta'een biyyoota hedduu irratti eebbifamaa oolaa jira. Kitaaba walqabatee jala bultii isaa irratti eda muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo faaruun Itoophiyaa faarfatamu akkasitti boohuunsaa namoota baay'ee ajaa'ibsiisee jira. Laga Abbaay eenyutu jalqabsiise? Muummicha ministeeraa duraanii ajanni kan keenya injiinarri kan keenya. Gurbaan bicuun kun akkamitti kana sabiyyummaa kanaan kana barte qoyyaa. Ooyibar karaan nyaati anis waliin boo'insi ninja. Ani abbichuu abbaa malaa abbichuu faarsee biyya galu deemti jaaga. Makiin Abiyyi faarsuu isitii wal qabatee namoonni tokko tokko hammas gara biyyaa galuu finaan jedhaa jette. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كفوني وردوتوتاف كبجمتوتا أورو شو أكم ناف جرون جرين عافية أنا كم نسين جدا هرس فيديو كفراتين سني ديوي تنجرا أكم فيكم فيديو ببار شو بشان شو كان التيم فتازن عجن جاول كبتين مو لغني أباي أقويا هرا بفهماتي جرا كان وقا كود أفريف أمني إثيوبيا قوتون إتيجين كما qarshii isaarraa waan hojjeturraa itti baasaa ture jechaadha. Guyyaa har'aa eebbifamaati jira. Hedduu tokko namatti tola. Bakka gammaddan isin jechuun barbaada. Hundi keenya iyyuu jechaadha. Isaa wal qabatee gaa viidiyoon tokkos viidiyoon babbareedaanis jiru kan waliin ilaallu ta'a. Warreen magara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kana ta'an isiniin jedha. Viidiyoo kanallee akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Gara viidiyoo. Abbaay yookaan murmur dachii keenya ciree ormaaf qoodaa ture har'a immoo deebi'ee biyyaaf abdii hore baroota dheeraadhaaf kan eeggachaa turre karaa tafa jennee takka abdii murree hundumti keenya iyyuu kunoo carroomneerra beenyaa bara dheeraa arguu dandeenyeerra kan galmaan nuuf geesses galatoome abbichuu mootiin dhufee dabre singitu tokkichuu hunduu sirraa bareeda hundumtuu sirraa tola abbichuu koo goota koo gooticha dirree lolaa gara laafessa namaa gamnaaf abshaala ilmaa kennaa saba Oromoo biqil jedechiin jimmaa fakkeenya Afrikaanotaa Itoophiyaaf dhaqqabde sababa kee ol kaate mataan keenya gaccabde sababaan si jaallanna namooma kee agarree abadan hin dagannu rakkoo keessa dabarre waggaa 150 dhiitamnee kabalamnee tarsiimoo qabsoo keetiin namatti dabalamne warri gabrummaa baran wanta darbe dagatu kanaaf si hadheessanii maqaa kan kee lagatu galgalaa fi ganama jibbuma kee lallabu hinaaffaan gubatanii gannaaf bona dadhabu hayyuu dhaloota qubee addunyaatu si faarse kanatu jara gube kanatu jara aarse beekaa biyyaaf ifaaju arfaasaa hanga birraa yartuun si hadheessitus nuti si faana jirra deemsa kee gufachiisuuf akka saree dutanii waggaa meeqa dadhabnaan arra abdii kutanii daboo wal waammatanii sitti guuranus gufu kiyyoo siif dhaaban sana ofumaaf itti kufu ati ummata qabda eenyutu sitti xiixa jabaadhu abbichuu koo abbichuu abbaa fiixa nu sirriitti si beekna hinaaftuutu gunguma tolas lolas fedha nutti beekta hundumaa suuqatti galchi diina daaraa uffisi boolla siif qotanitti isaanuma kuffisi jajjabaadhu ammallee haqara muxxiyyi kee fuulduratti jabaadhu si eeggatti biyyi kee pirojektii hedduusaa jalqabdee xumursiiftee cichoominaaf kutannoon diina garaa mursiifte hidhaa laga abbayyaa tarsiimoodhaan utubdee har'as akka kaleessaa hinaaftuu garaa gubde mortuu lafa laalchiftee boquu diinaa cabsitee gammachuu nu dhaalchifte badhaadhina labsitee ati dhugaa qabannaan diinni kee maal si gooti jabaadhu abbichuu koo abbichuu ilma mootii hinaaftuu fi mortuun keessichi boqoqtee dhooti dhawaatuma dhawataan rakkoo ummataa furi umrii nuuf dheeradhuuti waggaa kuma nuuf turi. Meme wala lo saatiif egaa lagni abbayaa eebbifamuu isaatiin wal qabatee namoonni baay'een gammachuu isaanii akka walii galaatti ibsaa jiru jechaadha. Namoota tokko lama qofa osoo hin taane akka biyyaatti akka addunyaattis kabajamaa jira jechaadha. Kanaan wal qabatee immoo uummanni keenya seechi kanaan warri gara baadiyyaa jiran warri karaa rakkatan warri ibsaa garaagaraa rakkatan ibsaan haadholii keenya baadiyyaatti rakkatanii qoraan garaagaraa macaanii aaraan gubatanii ija jaraa diimatee haga nagahanii nu guddisan sichi kana rakkina kana keessaa bahu jennee abdii qabna ibsaanis sirriitti galee fi akkuma akkas abdii nutti hortanii harii kana chaalenjii meeqa keessa darbitanii laga kana xumursiiftan jechaadha. Uummanni keenyas akka inni rakkina keessaa bahu
abdii qabna. Isa wal qabatee guyyaa edaarraa eegalee jala bultii laga Abbayaa kun kabajamaa ture. Isa wal qabatee yeroo faaruun Itoophiyaa faarfatamu jechaadha. Dr. Abiy Ahmed yookaan muummicha ministeera keenya yeroo inni ba'u namoota baay'ees boosisee jira. Mee misaalaalee walitti deebina. Akkasitti muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed akkasitti imimmaansaa coccobsee boo'eeti jira. Warri sammuu hin qabne immoo warri biyyee jibban jechaadha. Viidiyoo kana arganii waan hedduu inni kaaniin arrabsaa inni kaan waan fedhe jedhe jechaadha. Jechuun gaafa isin hojii hojjettan namni isin qeequ namni isin arrabsu inni bu waan keessoo nama ammoo rabbi beeka jechaadha. Akkasigaa viidiyoon kana qofaa miti viidiyoo hedduutu jira waliin ilaalla. Boo'ee bar garaana nyaatee anis waliin boo'een isiniin ja'a. Anin abbichu abbaa mala abbichu abbaa mala maakiin biyya galuu deemti jaaga gisee namni abbiyyuu fa abbichuu faarse biyya galuu deemti jaaga rakkoon keessan akkasi bar akkasi abbichu yennaan galuu deemti jettan wallahi wabillahi galuu fi miti waan gaarii gaafa hojjete ni faarsina waan badaa gisee hojjetes hin faarsinu gaarii hojjennaan abbichuudha. Gaarii hojjetu baannaan sirrii miti jennee itti deemna jechuudha. Akkasi. Namni Abiyyi faarsakiin biltsiginnaa ta'e jechuu miti. Namni biyya ofii Itoophiyaa jee biltsiginnaa ta'e jechuudha miti Oromoo. Bakka namni biyya ofii faarsuun takkiin immoo waan gaarii nama gaarii hojjete jechuun biltsiginnaa ta'uu miti. Biyya saniif lafee dugdaati. Nu malee biyyi sun hin bareeddu nu malee hin dhaabbattu nu malee kaatee deemuu hin dandeessu. Okay? Lafee dugdaati nuti biyya saniif. Eenyu caala bishaan Abbayaa irratti eenyu caala hirmaannee jira jechuudha. Ani hirmaadheen jira. Mana qaraatitti bargizee hunda dhufanii maallaqa nurraa gurguru turan. Biyya keenyaaf jennee maallaqa kanneen jirra bar. Hamilee maal jettamee barreessi yaa hamileeti yeqashti. Anamma boorulaan. Masriin tuyyuu na dhageesse na hiiti biyyatti na deebiste jechuudha. Yoo as taa'ee bu'aa bishaanii dubbadhe yaa gaayis baguma afaan Oromoo osoo beekan rakkoon nurra ga'ee bar. Wayni andaanti ko maakii maakiin Oroo akkasitti yeroo hedduu maakii kana muummicha ministeera Abiy Ahmediin yeroo qeeqxu yeroo viidiyoo garaagaraa irratti dubbattu namoonni baay'een beeku. Ani amma kan maakii kana asirratti na kolfiise maa inni gaafan ka'ee abbichuu faarsu jette biyya galuuf maakii of beektu jechaadha. Eegaa akkasiin namoonni Ameerikaa jiranus namoonni biyya garaagaraa jiran namni ta'anii mangistii garaagaraa waan tokko qeeqan jechaadha. Gaafa biyya galuu jedhan jechaadha. Akka jira warri faarsaa galuun jiru. Kanaaf wal qabatee gamakiin an biyya galuuf miti. Gaafa inni gaarii hojjete hin faarsina. Gaafa inni rakkina hojjete immoo hin faarsinu jettee ibsitee jirte jechaadha. Kana fakkaata. Waajjirri kun waajjira maaliiti? Waajjira paartii badhaadhina aanaa wal mara. Paartii jechuun maal jechuudha? Utubaa mootummaa. Badhaadhina jechuun hoo? Boqqolloo as keessaa nagattirre boqqolloo as keessaa kun maal? Hidhi guddichi yeroo ammaa kana xumuramee eebbaaf qophaa'e laga kamidha? Laga Abbaay. Laga Abbaay eenyutu jalqabsiise? Eenyutu jalqabsiise? Muummicha ministeera duraanii
baajenni kan keenya injiinerru kan keenya baajenni kan keenya jedheetu obbo Mallas Zeenaawuu jedheetu akkas jedhee jalqabsiise. Amma jiru Amma injiranii addunyaarraa boqotaniiru. kan xumursiise hoo? Kan xumursiise immoo muummicha ministeeraa yeroo ammaa kan biyya bulchaa jiru persentii dhibbaan xumuramuu isaati. Eenyuun inni kan xumursiise maqaan isaa? Maqaan isaa Muummichi ministeeraa yeroo ammaa kana beeksisaa jiru. Dooktar Abiy. Lagni Abbaay uummanni Itoophiyaa lagni Abbaay kan Dooktar Abiyyi. Kan Dooktar Abiy jedhanii ilaaluun sirrii miti. Kan Dooktar Abiy miti kan uummata Itoophiyaati. Kanaaf lagni Abbaay uummata Itoophiyaaf maalidha? Maalidha? Lubbuudha. Laga Abbaay uummanni Itoophiyaa akkamitti kan isaanii hojjetatan? Boondii walitti bitatanii hojjetan. Kana faayidaan laga Abbaay maalidha? Maalirraa arganna? Maalirraa arganna? Baay'eedha. Tokko keessaa tokko isaanuu maddisiisa. Laga Abbaay kan morman eenyudha? Kan mormitu laga Abbaay? Gibsi. Maal goote Gibsi? Gibsimu waraana ishee Sumaalii keessa qo'achiisteetu ani bishaan kanaan rukutaa jette. Sobdee jajjabaattee. Amma immoo dhuguma jajjabaattee sobde. Ammas raajaa ittisa biyyaa gooticha irraa ari'ee mana isheetti galche. Waa'ee gooticha raajaa ittisa biyyaa maal beekta? Isaan qorran jedhanii isa qorra kana qorri kun qorraa jira miti. Amma isaan akkatti ta'anii biyya keenya eegaa bulu. Halkan hin jedhanii halkan keessa ta'anii biyya keenya eeguu halkan ta'aniitu biyya keenya eegaa oolu. Yoo nu turan isaan rafanii kana isaan ture eegama Waaqayyotu nu eegare. Waaqayyo jalatti isaan tunu eegaa Waaqammoo isaan eegaa hunda keenya iyyuu ni eega. Egaa dhumarratti uummata Itoophiyaa biyya keessaa biyya alaa jiraniin maal jetta? Akkuma laga Abbaay irratti raajii hojjettan ulaa galaana diimaa irratti raajii hojjechuu qabdu. Galatoon. Ani wanti ni dubbate nan himne mucaansa biyyiin kun akkamitti nu yeroo waggaa kana akkoo dhoqqee bukeessinaamu. Waan inni beeku waan hin beeku amma inni waan inni waa'ee ajaa'iba. Gurbattiin kun gurbaan qaxalee kanaaf harka rukutaa al tokko gurbaa qaxalee kana harki hin barbaachisa. Egaa viidiyoon raaf qabadheef kana fakkaata isin tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan komentii jalatti naaf barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show. Bye.